Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulgeetaa Toobii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kooyi akkasuma warri mana kanaaf haarawaa taatan saskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kooyi har'a Mulgeetaa maal qabattee dhuftee hoo jettanii viidiyoo haarawaa walitti deebinee jirra. Innis maal jechuun keessaniin oolu dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Innis biinini wardaa akka qabee jiru viidiyoo isin hojjedheen ture. Inna wardaan amma haala akkamii keessa jirti hoo jettanii akkuma waliin argaa jirru kana miidiyaa kana gubbaa irratti wardaan baay'ee dhukkubsattee laaftee uleedhanis jechuudha. Dhukkubsattee jirti dhugaa gara jabeenya akkana takkan agarre jechuudha. Keessattuu dhiirris garaa yoo namatti jabaate dubartiin garaa namatti hin jabaatti jedhee annoon jedhu jechuudha. Garuu bara kana keessa bara dubartiinis garaa walitti jabaattu bara ilmi namaa guutumaan guutuutti gara jabeenya walitti ta'ee haadha manaa abbaa manaa jalaa baasanii adamsanii jechuudha. Akka adurreen hantuuta adamsitutti adamsanii qabanii haadha manaa abbaa manaa jalaa ilmoo fi biraa fuudhanii alatti baasanii waan addaatirra buusanii dhibeerra buusanii jechuudha. Waan adda addaatti saaxilamaa jirti dhiifama. Inna dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu wanni raawwatamaa jiru kuni maaliif hin beekan dhugaa rabbii gara jabeenya kana rabbii jedhaati akimuma nageessa najjeesinaati du'uun manatti nageessa akimii jechaani birruma tiyyaan nageessa jechaani jirti jechuudha. Birri maalii qabda silkii maalii nu harkaa qabda bilbila maalii boorsa maalii nutti kennite jedhanii xashoofaa jirani. Dhugaa baay'ee laaffattee jirti wardaani waan nama gaddisiisu keessaa jechuudha. Dhugaa mataarra teessee jechuudha. Du'i asitti akka duutuun barbaada jettiin jechuudha. Mataa gubbaarra teessee micayyooni dhugaa ishiin obboleettiin qabdu natti fakkaate haadharraan alanne natti fakkaate gara jabeenya akkanaa yoomumaa jechuudha. Dhugaa bakka ilmi namaa jechuudha gara waan hin taane warratti yaaduun jechuudha. Waan hin taane keessa walgalchuu keessa jirra jechuudha. Barri kuni baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Meeshiin rabbi jedhaati akimii nageessaa jettiin gubbaarra teessee asitti duuta malee akimii siin geessu jettiin maaliif gara jabeenya kanaa ta'e mucaan ishii qabee akka ishiin harkatti duutu hin barbaadu akimiin geessennan haa duutu ati nitiiteetii maal walirraa qabdani jechaanii jirti. Wardaa taate abbaa manaa qabdi daa'ima qabdi. Kuni baalageen jechuudha. Baalagummaa isaanii baraniif siilii isaanii baranii fi siiliidhaan waan hojjetan dhabanii jechuudha. Xonqaa'ummaadhaan waa'ee kanaati irratti dubartii irratti xiyyeeffatanii dubartii fi jireenya namaa diiguudhaaf hojii dhabanii waa'ee seexanaa hojjetanii dhugaa bakka garamiin jireenya namaa bittinneessinu garamiin dhiiga namaa nyaannu jedhanii warra deemudha. Kun mucaanis Yamanii keessatti kan waan ta'aa jiru numa beektanii waan baay'ee ulfaatadha jechuudha. Keessattuu nama nu dhukkube mana yaalaa nu geessaa nu yaalaa erqabanii oduma yoo dhukkube mana yaalaa geessanii yaalanii waan barbaachisaa ta'e argatte hidhanii teechisa silaa dhugaa bakka maaliif ani beeku dhugaa rabbi gara jabeenya kanaa jechuudha. Ummanni bineensi jechuudha waan adda addaa hojjetatee siilii adda addaa hojjetatee jechuudha. Siiliidhaan deemu kuni har'aaf itti fakkaatte jireenya har'aa laalan malee boruuf garuu itti gaafatamuudhaaf ta'an jechuudha. Haga ilma namaa akkatti boochisan haga ilma namaa ejjetatti jaanjissanii haga ilma namaa waan inni qabee gallakkisu wallaalchisan kana guyyaa tokko garuu
itti gaafatamuuf ta'an jechuudha. Har'aaf itti fakkaatte malee wannumti hunduu guyyaa eeggata. Haadha fuudhanii ilmoo hiyyisiisaa bulchanii dhugaa bakka waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Garuu odoo ilmoo qabaatanii odoo waan dubartii beekanii akkana hin godhan jechuudha. Dubartii waan hin beekneef waan obboleewwan wajjin dhalatan waan obboleewwan sanii beekanii dubartii akkana hin godhan. Garuu waan dubartii obboleewwan ofii san hin beekne bakka dubartootaaf yookaan immoo haadha ofiitiif obboleettii ofiitiif hin qabne sanii gadi ba'anii dubartii biraat irratti raawwatan jechuudha. Obboleettii ofiitiif bootaa qabaatanii haadha ofiitiif bootaa qabaatanii inna odoo bootaa waan dubartiidhaaf qabu ta'anii waan akkanaa kan dubartiin keessattuu waan akkanaa kan namarratti raawwattu jechuudha. Odoo obboleettii alaa akka hin wajjin alatti odoo ta'e waan akkanaa kan obboleettii ofiit irratti raawwattu jechuudha. Du'i jechuun akkuma ishiin lubbuu qabdu akka ishiin jiraachuu barbaaddu san wardaanis jiraachuu barbaaddi jechuudha. Biiniin takka taan itti qayyaree takka tanatti qayyaree uleedhaan bakkaan ishii geenyanii amma ishiin laaffannaani mana akimiitan geessa jedhee ishiidhaan taa'ee marii godhata jechuudha. Ayii baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbi jechuudha. Wanni raawwatamaa jiru kuni baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Garuu immoo har'aaf itti fakkaatti malee guyyaa itti gaafatamantu jira. Guyyaa duubatti deebi'anii itti gaabbantu jira jechuudha. Har'aaf waan adda addaa raawwatanii gazzaba lubbuu namaa baasanii jireenya namaa diiganii gazzaba argachuu laalanii muti. Garuu gazzabni kuni isaantu nyaatee fixa malee gazzabni kun nyaatanii iffixan jechuudha. Gazzaba har'aa kanarraa argatan kana laalanii jireenya namaa booressanii jireenya namaa dukkaneessanii jechuudha. Waan addaa raawwachuun baay'ee ulfaata. Siniin jedhaa turtii gaarii naaf qabadhaa nagaa.